Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Galeessaatti mormiin eegale barattoonni aanichaa otoo lammiileen keenya ajjeefamaa jiranii hin barannu jechuun mormii dhageessisaatti jiru. Usmaan Ukkumee gabaasa qaba. Mormiilee waggaa tokko guutuu geggeeffamaa jiruuf aanaan Daandii akka adda dureetti kan yaadatamtudha. Mormiin uummata Oromoo kan bara dheeraaf adeemsifamaa ture sadaasa 12 bara 2015 aanaa Daandii magaalaa Ginciitti bifa cimaan finiinuun isaa ni yaadatama. Mormiin kun ammas magaalaa Gaalessaa keessatti bifa haaraan geggeeffamaa jira. Wayita labsiin yeroo muddamaa hojiirra ooluun uummanni nagaa yakka tokko malee itti ajjeefamuu fi hidhamaa jiru kanatti hin barannu jechuun kan barattoonni magaalaa Gaalessaa keessatti mormii geggeessaa jiran. Jiraataan magaalaa Gaalessaa akka jedhanitti guyyaa kaleessaa irraa jalqabee barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gaalessaa haala cimaan mormii isaanii itti fufan. Barattoonni mana barumsaa Gaalessaa guyyaa kaleessaa kaasaniitoo barumsa lammummaa fi Amaariffaan barannu jedhanii beekumsi guddaan ka'eetoo yeroo ammaa rakkoo guddaatu jira. Amma alaabaa hin buusnu jedhanii hin baasnu jedhaniitoo itti mootummaa wajjin poolisii yookaan makalaakaa wajjin walitti bu'isa guddaatu siriyyuudhaas gubbaatti isuma sababeeffachuudhaaf barumsi erga adda citee guyyaa lama guuteera. Wayita uummanni Oromoo biyyuma isaarratti badii tokko malee hoomaa waraana biyyattiin ajjeefamuu fi hiraarfamaa jiru kanatti hin barannu jechuudhaan kan mormii isaanii geggeessan. Mormiitu geggeeffame barumsa Amaariffaa fi Fiiziikii isa jedhamu hin barannu jedhan ijoolleen mana barumsaa akkasumas immoo lammii Oromoo dhumaa jiru maal isaa nutti tolee alaabaa baasaniitu buusnaa hin baasnu jidduudhuma kanatti walitti bu'iinsi guddaan godhameetoo amma barattoonni baay'een hidhamanii jiru reebbamaniitoo qabamanii hidhamanii jiru. Akka namni kun jedhanitti guyyaa kaleessaarraa jalqabee mormiin barattootaa kun karaa nagaatiin geggeeffamaa jira. Haa ta'u malee hoomaa waraana biyyattii nagaa uummatootaatti hin amannee barattoota kanarraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Reebuu, ukkaamsuu fi hidhuunis haalaan barattoota kanarratti raawwatamaa jira jedhan. Barattoonni guyyaa kaleessaa fi har'aa kana guurramanii garmalee hidhamaa jiru malee keessa guurramanii daandii galgala mana isaaniitiin qabamuu waggaa isaan mana barumsaatti galan qabamanii hidhamanii amma mana hidhaatti guurramaadha kan isaan jiran. Rakkoo akkanaatti rakkoon uummata quunnamaa jiru manni barumsaa adda citeera kutaa 5 amma kutaa 8tti ijoolleen barumsaa dabalanii jiru. Loltoonni kun barattoota harka qullaa mormitti jiran reebuu fi hidhaa jiraatanis barattoonni mormii isaanii irraa duubatti deebi'aa hin jiran. Wayita ammaa kana guutumatti adeemsi baruu barsiisuullee addaan citee jira. Karaa biraatiin ammoo haalli magaalaa Gaalessaa keessatti ammaan kana mul'ataa jiru hedduu yaaddessaa ta'uun ibsame magaalattii dhuunfatee kan jiru hoomaa waraana biyyattii qofaadha. Akka isaan dubbatanitti labsii yeroo muddamaa dahoo taasifachuun loltoonni kun uummata nagaa goolaa jiru jedhan. Sababa kanaaf jiraattonni rakkoo hamaa keessa jiraachuu himanii oomisha walitti qabachuudhaafis haalli jiru ulfaataadha jedhan. Akkasumas sa'aatii murtaa'in ala deemuun dhoorgamee waan jiruuf qotee bultoonni hundi miidhamaa jiran. Sa'aatii murtaa'in alatti kan deemamu yoo taate kan nama eeggatu reebamuu fi hidhaadha. Kanneen qabamanii hidhaman ammoo mooraa leenjii waraana xollaa itti fudhatamuun mirgi namummaa isaanii loltootaan sarbamaa akka jirus dubbatan. Karaa biraatiin immoo uummanni amma yeroo ammaa kana mana isaatti gadi bu'ee sa'aatii 12 booda gadi ba'eetu ol deebi'uu hin danda'u. Yoo alatti argame sa'aatii 12 gubbaatti hin qabamee tumamee hidhamaa asii fuudhanii xollaayii bakkee adda addaatti mooraa waraanaa keessatti adagaa argisiisanii achitti siqaa isaa nyaachaa jira. Namoo horii dhumtillee yoo galgala ba'eetu alatti gadi ba'e horii barbaadu namni alatti gadi ba'u horiin sun bineensatu nyaata beektaa rakkoo gaadha rakkoon uummata kana dhaqqabaa jiru. Godina Arsii aanaa Lemmuuf Bilbiloo magaalaa Sirbootti humnoonni waraanaa wayyaanee lammiilee hidhaa jiraachuun jiraattonni dubbatani. Tichaa guddataa dabalata qaba. Jiraataan magaalaa Sirboo aanaa Leemuu fi Bilbiloo irraa yaada isaanii OMN'if qoodan akka jedhanitti humnoonni waraana wayyaanee labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun lammiilee nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu isaanii dubbatani. Sababni naannoo jiru haala suukanneessaadha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Naannoo Bilbiloo magaalaa Sirboo irraa kalee galgala sa'aatii tokkorraa maranii yoo hanga halkan keessa sa'aatii afurii nama tumaas ta'anii namoota tuman kana isaan kan jedhanii keessumanii warroota karaa baatanii gadi bakka isaan jiran hima jechuudhaan tumanii
erga labsiin yeroo muddamaa ba'e waraanni wayyaanee ifatti namoota hidhuuf reebuu haa jalqaban malee hidhaanis ta'e ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamuun isaa waggaa guutuudhaaf guyyoota muraasatu hafe jechuunis namni kun himaniiru. Haala amma jiruun jedhu namni kun egereen Oromiyaadhaas ta'e biyyittii gama siyaasaanis ta'e dinagdeen akkasumas hawaasummaan sadarkaa yaaddeessaarra jirti. Kanaaf immoo tokkummaa Oromummaa irratti hundaa'een biyya keessaa fi alatti cimsuun Oromiyaa walaboomsuun hedduu murteessaadha jechuunis dhaamaniiru. Sochiin warraaqsa qabsoo Oromoo bara kanaa kan inni eegale 12 bara 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Giincitti ta'us sochiin kun yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa bal'oo wal ga'uudhaan bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuuf aggaammii gaariirra kan jiru ta'us namoonni garaagaraa tilmaama isaanii ibsaatti jiru. Godina Arsii aanaa Digaluuf Xiijoo ganda Tulluu Qixxee keessa namoonni 60 ol qabamanii bakka hin beeknetti fudhatamuun himame. Aanaa Muuneessaa keessatti ammoo koomaandi poostiin namoota nagaa reebuu fi qabeenya saamuu irratti bobba'anii jiru jedhu. Ismaan Ukkume gabaasa qaba. Erga labsiin yeroo muddamaa labsame ifatti hojii irra oolee kaasee uummanni Oromoota duraa caala miidhamaa jira. Homaan waraana biyyattii labsii kanatti hirkatanii namoota nagaa ajjeesuu, reebuu, hidhuu fi ukkaamsuu irratti bobba'anii jiran. Dhiheenya kana godina Arsii aanaa Digaluuf Xiijoo ganda Tulluu Qixxee keessatti koomaandi poostiin namoota walga'ii walitti qabanii mariisisaa turan. Ijoon marii isaanii dargaggoota kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan dhiyeessaa jechuun wayitaa jiraatota doorsisaa turanitti jiraattonnis diddaa isaanii mul'isan. Kana booda namoonni 68 yakka tokko malee ukkaanfamanii achi buuteen isaanii wallaalamuu kan nuuf himan jiraataa aanaa Digaluuf Xiijooti. Kabiyya gadhiisee badeellee jira namni rakkoo guddaa fiira Tulluu Qixxee keessa. Nama 68 bakka isaan jiran hin beeknu koomaandi poostiitu wotaaddaratu yaa'ee qabee wotaaddaratu qabeetiin guuranii dabarsanii gara hidhaman hin beeknu jaarsonni biyyaallee kan ilmoo keessan fidaa jedhaniitiin jedhanii isaanillee biyyaa badanii jiran rakkoo guddaa fiira Tulluu Qixxee keessa. Uummata sibsabaa yaarsanii bakka sibsabaatitti ilmoo keessan nutti kennaa deebisnaa hin gorsinaa jedhanii akkasii sobanii irraa guuraniitiin makiinaan dhaqanii deemanii. Akka isaan jedhanitti wayitaa miidhaan kun uummata nagaa mudataa jiru kanatti qaamni birmateef tokkos hin jiru. Koomaandi poostiin halkan manneen namootaa cabsanii seenuun namoota nagaa ukkaamsuu fi reebuu akkasumas hidhaa jiran. Sababa kanaaf jiraattonni haala rakkisaa keessa jiraachuu dubbatan. Jiraattonni maal jedhan rakkoo guddaarra jiran. Halkan mana bulu namni boqqolloo keessatti badeetti raasatti bulan. Mana buluun hin jiru rakkoo guddaatu sikaa irra jira umman kan ijoollee qabanii dhiyeessuu dhabanii biyyaa badanii gara deebi'an hin beeknu. Akkana sikaa guddaatu jira Tulluu Qixxee. Akka achi jiraatu waaqni beeku malee maa wanni beeknu hin jiru. Haaluma wal fakkaatuun gareen koomaandi poostii kun jiraattota aanaa Muuneessaa irratti rakkoo hamaa dhaqqabsiisaa jiran. Sababa hin jirre uumanii uummata nagaa reebuu fi manneen namootaa humnaan cabsanii seenuun jiraattota jalaa qabeenya saamaa jiraachuullee namni kun himan. Muuneessaa koomaandi poostiin kun gara makiina 3-4 ta'e gara bulchoota kanatti maraaf shiftaatu caakkaa jira jedhanii isa kana odeessuu guddaatu jira. Inso ka shiftaa jira reetiin biyya saqaayaa jira biyyarra deemaniitiin manaa bulanii jaarsota tumanii akkana rakkoo kanatti jira rakkoo guddaatu rakkoo yeroo waan inni malee kun hin beeku rakkoo guddaatu jira. Uummanni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan humnoota poolisii liyyuu haayiliin qabamanii hidhamaa jiraachuun himame. Tichaa guddataa dabalata qaba. Dhalataan ilma Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatu tokko akka dubbatetti yakka tokko malee humnoonni poolisii liyyuu haayil jedhaman dhiibbaa nurraan gahaa jiru jechuun dubbata. Warra liyyuu poolisii jedhaman warri sakattaa jiran mana Oromoonni jiran hunda deemanii sakattaa jiru. Shamarran lama amma hidhamanii jiru ganda duwwaa sagali. Allisanii dhuma Oromoo sababa afaan ta'aniif mana baasanii hidhamanii jiru. Tokko ibstuu meen jedhamti tokko immoo Magarsuu Maammadii jedhamti hojii humnaa hojjetanii jiraachaa jiru. Har'as kunoo iddoo hojii humnaa hojjennuu fi manneen jiraannu keessaa dirqamaan walitti nu qabuudhaan walga'iirra nu oolchani jechuun kan dubbatu namni nu dubbisne kun Oromummaa keenyaan miidhaan nurratti dhaqqabaa jira jedha. Har'a mataa isaayyuu humnaan nu yaasanii ganda duwwaa sagalitti uummata Oromoo kan ta'an hunda keenya iyyuu ani iyyuu achiin ture humnaan duduqqisiisanii achiin geessanii humnumaan dhaabaa wajjin jirtu adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechaa jirtu of keessaa baasaatiin keessa jiruutiin jedhaa yaanu doorsisaa turan jechaadha bakka duwwaa sagalitti. Mootummaan wayyaanee warreen lixaa biratti maqaa ijaarsa dimokiraasii fi misoomaa jedhuun daldalu lammiilee nagaa sarbaatti jiru kana ofirraa galagalchuuf irree tokkoon dhaabbachuun qabsoo keenya finiinsuu qabna jechuunis dhaamee jira.
uummanni Oromoo qabsoo taa'ee ba'aa fi yoo diina isaa kana ofirraa kuffisa malee rakkoon yoo millee nu dhaabbachuu danda'u amma gabrummaa jalaan ba'anii rakkoon kun waan dhaabbatan nutti fakkaata. Kun osoo kanaan jiru magaalaa Jijjigaatti dhukkuba garaa kaasaa babal'atee jiruun lubbuun namootaa osoo darbaatti jiru gama mootummaa biyyattii bulchuun lubbuu lammiilee baraaruuf tarkaanfiiwwan fudhatamaatti jiran kan hin jirre ta'uun immoo itti aantummaa dhabu mootummichaa agarsiisa jechuunis namni kun dubbateera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa gandoota adda addaa keessa namoonni 50 ol qabamanii bakka geessaman hin beekamne jedhu jiraattonni. Dargaggooti hedduunis qe'ee isaanii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiraachuun himame. Usmaan Ukkume gabaasa qaba. Onkololeessa 4 darbee aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Gaadullaa Dibbisaa irratti namoonni 12 yoo ajjeefaman ganda Jiddaa irraa ammoo namoonni 10 ajjeefamuun isaanii kan dagatamu miti. Raayyaan ittisa biyyaa erga tarkaanfii ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwatanii kaasee ammas hidhaa geggeessaa jiran. Jiraataan aanaa Liiban Cuqqaalaa akka nuuf himanitti aanaa isaanii keessatti loltoota kanaan mirgi namoota nagaa sarbamuu erga jalqabee oolee bubbulee jira. Reebamuudhaan namoonni duuchaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuullee himan. Maali aanaa Liiban keessa jiru gaarummaan qabu rakkoo hamma du'aatitti bakka dirqama malee wannoon hin jiru mirgi hin jiru kun naannamee karaa hidhaa kun tiitiraan rashanamu waan akkasiitu jira miidhaan baay'ee gara lachuu jira. Gandoota garaagaraa keessaa haga ammaatti namoonni 60 ol qabamanii kan hidhaman yoo ta'u ammas hidhuudhaaf namoota hedduu barbaadaa jiru jedhan. Namoonni quturiin qabu kara nama 62 ta'u akkas kan hidhame mandara sadiirra Liiban Gaadullaa Dibbisaa jedhama akka mandaraatti jecha deebi'ee immoo Awwaaroo jedhama mandara sadeen kanarra naannoo nama 65 kan hidhame. Wayita ammaa duuchaan namoonni ukkaanfamanii hidhamaa kan jiran aanaa isaanii qofa osoo hin taane gandoota aanaalee biroo keessattis itti fufee jira jedhan. Namoonni bakka aanaan darraa hidhamaa jira aanaa Liiban Cuqqaalaa mandara Liiban Gaadullaa deebi'ee immoo akka aanaa Dugdaa Buraatitti illee namoonni hidhamaa jira bakka namoonni baay'ee garmalee xaxaqqatanii hidhamaa jira namni miidhadhaan gocha isaa kana jedhamee hin beekamin akkasumatti hidhadhaan aanamee hidhamaa jira namni. Mormii ji'a tokko duraa achitti geggeeffamee tureen wareegamni olaanaan jiraattota nagaarraa dhaqqabuun ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa duuchaan ajjeesuun hanqatee ammas mormii darbee sababeeffachuun meeshaa waraanaa qabdu hiikadhaa maqaa jedhuun uummata dararaa jiran. Sababni namoonni itti hidhamanii waa'een wannoon tokko hin ta'e beektaa diddaa wayii diriichiitu irratti hin ta'e. Ija san immoo irraa dhufeetiin wal miidhaa ol sirra beekamee dhimma halkanii eenyu akka balleesse hin beekamu. Isarratti bakka deebi'ee lubbuun namaa guyyaa jimaataa hin ba'e guyyaa lolli ta'e kaamisaa irraa qabee haga roobitirraa lubbuun nama maqaa akka mandara seenyaa sanitti jechaadha. Gaadullaa Dibbisaa irratti nama 12 kan dhume. Kaara naannoo Jiddaatitti immoo haga nama 10 kan dhume nama naannoo Jiddaa irratti jechaadha. Kun irraan booda hidhaadha. Garafuun hin jira. Meeshaa seera qabu kun hin jira. Guyyaa irraa guyyatti namoonni funaanamanii hidhamaa jiraachuu nuuf himanii haga ammaatti namoonni kun bakki isaan geeffaman hin beekamu jedhan. Namoonni kan hidhaman guyyaadhaan kan hidhaman kaleellee kan hidhamu hin jira kan kaleessallee hidhamee hin jira. Amma naannoo 7 lamaan irratti deemanii kara 7 guutan namoonni beekamuu jalqaban guyyaa funaanamee ta'uu hidhama barbaadame. Kun karaa Adulaala irratti hidhamaniif aanaa Liiban Cuqqaalaa irratti aanaa Liiban Cuqqaalaa irraa dammoo amma halkan fe'amanii karaan isaan fe'aman hin beekamu amma sirumaa maatiif gaafachuu hin danda'u karamitti akka fe'aman hin beekamu. Akka isaan jedhanitti wayita ammaa kana aanaan Liiban Cuqqaalaa rakkoo hamaadhaan haguugamtee jirti. Hidhaa fi doorsimni hamaan waan hammaatee jiruuf namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii baqachuudhaaf dirqamanii jiru. Qe'ee keessatti kan argaman dubartoota qofaadha. Isaanis loltoota gara jabeeyyii kanaan mirgi isaanii sarbamaa jira. Sababa namoonni dhiiraa qe'ee irraa baqataniif oomishni isaanii manca'aa jiraachuullee namni kun ibsan. Naannoo irratti rakkachaa jirra. Biyya keenya yeroo ammaa kana midhaan badeetti nyaatamaa jira bakka dhiirti badee biyyaa kanaaf badee hidhaatti nam'ee kanaaf immoo lubbuma irraa baqataa jira bakka nuuf hidhan jiranii badeetti allaattii nyaachaa jirti midhaan. Uummanni naannoo Somaalee dhaabbata warraaqsa haqaaf dimookiraasii naannoo Somaalee jedhu kibxata darbe biyya Siwiidin magaalaa Istaakholmitti hundaa'uusaa labsan. Kaayyoon dhaabbata kanaallee uummata naannoo Somaalee ijaaruun haqaaf dimookiraasiif qopheessuudha jedhu. Dabalata oduu kanaaf Daani'el Bariisoo Areeri. Hayyoonni naannoo Somaalee biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan karaa iccitii ta'een uummata isaanii mariisisuun dhaabbata uummata naannoo Somaalee gara tokkotti fiduuni haqaa fi dimookiraasii fi isaan qopheessuu hundeeffataniirani. Hayyoonnii fi hooggantoonni dhaabbata Somaalee Region Justice and Democracy Movement warraaqsa haqaa fi dimookiraasii naannoo Somaalee jedhu biyyoota adda addaa irraa dhufanii
biyya Swiidin magaalaa Stookholmiitti ibsa gaazexeessitoota miidiyaa garaagaraatii sadaasa 7 bara 2016 kennaniin akka jedhanitti dhaabbata warraaqsa haqaa fi dimookiraasii naannoo Somaalee jedhu hundeessuu fi hojii yeroo dheeraa itti fudhatamee irratti hojjetamaa akka turee fi yeroo itti uummataaf beeksisan geennaa har'a miidiyaalee garaagaraa yaamuudhaan ibsa kennineerra jedhanii. Hoogganaan dhaabbata warraaqsa haqaa fi dimookiraasii naannoo Somaalee obbo Jamaal Diriyyee Kaliifaasaa taasisaniin akka jedhanitti hacuuccaa Itoophiyaa keessatti bara dheeraa sirnoota dhufaa darbaa hundaan uummata Somaalee irra gahaa ture irraa ka'uudhaan maanguddoowwan hayyoonni dubartoonnii fi dargaggoonni naannoo Somaalee biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan dhaabbata kana hundeessuu fi waggootaan lamaan darbaniif socho'aa akka turan himaneerani. Obbo Jamaal itti dabaluun illee akka himanitti dhaabbanni haarofni isaan hundeessan kun dimookiraasii haqa irratti hubannoo guddaa uumuu fi uummata naannoo Somaalee tokkoomsee dhiibbaa qaamolee biraatiin ala uummanni Somaalee waan fedhu qabatee uummattoota Itoophiyaa biraa waliin haqaa fi dimookiraasiif akka qabsaan cichee hojjetaa jedhaniirani. Dhaabbanni keessan maqaa Ingiliziitiin Somaalee Region Justice and Democracy Movement jedhamu kan afaan Oromootiin warraaqsa haqaa fi dimookiraasii naannoo Somaalee jedhamu kun dhaaba siyaasaa beekamaa naannoo Somaalee keessa socho'u dhaaba biyyoolessa adda bilisa baasaa Ogaadanii walitti dhufeennii fi garaagarummaan keessa maali gaaffiin jettu gaazexeessitoota irraa dhiyaattee fi hooggantoota dhaabbata kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Abdullaahi Huseenii yoo deebisan akka jedhanitti ቅድም እንዳልኩት ይሄ ሙቭመንት ፖለቲካል ፓርቲ አይደለም። ህዝብን የማነቃነቅ ህዝብን የማደራጀት ህዝባችንን አዌር የማድረግ እና ህዝባችን warraaqsi kun dhaaba siyaasaati miti uummata sochoosuu fi uummata ijaaruu fi uummanni keenya olola wayyaanee irraa dandamate uummattoota Itoophiyaa akka Oromoo Amaara fa'aa waliin harka wal qabannee akka qabsoofnuu fi dhaaba hojjetudha. Dhaaboliin siyaasaa naannoo Somaalee keessaa dhalataan naannoo Somaalee kamiyyuu ilaalcha siyaasaa kan fedhe qabaate walitti dhufuu waan galma uummata keenyaa bu'uura godhate irratti waliin hojjanna. Kana jechuun maal jechuudha? Dhaaba siyaasaa kamuu ofirraa hin lagnu, dhaaba siyaasaa kamiyyuu ofitti hin qabnu. Kanaafuu dhalataan naannoo Somaalee ta'e kamiyyuu ilaalcha siyaasaa garaagaraa haa qabaatanullee bakka tokkotti dhufnee waan tokko nu taasisu kabachisiisuu irratti hojjanna jechuun deebiseera. Barreessaan dhaabbata warraaqsa haqaa fi dimookiraasii naannoo Somaalee obbo Mohaammed Hassan haala yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baasee uummata fixaa jiru ilaalchisuun akka jedhanitti bineensa wayyaanee kan balbala cufatee naannoo Somaaleetti uummata Somaalee nyaataa turetti amma uummattoota Itoophiyaa keessumattuu uummata Oromootii fi Amaaraa nyaataa jira jedhani. Obbo Mohaammed itti dabaluun illee akka jedhanitti Itoophiyaan sirna fiidaalaa tanaan dura turtellee kan garee tokkoof ijaarramtee fi saboota bal'aa ofirraa dhiibaa turuu isii dhugaa jirtu irratti yoo walii galle wayyaanee duuba mana hunda keennaaf ta'u ni ijaarranna yoo akkuma tanaan dura sagalee fi fedhii saboota babal'oo dhageeffachuu didane gara kallattii tokko qofatti yoo luuccessan taate hireen Eertiraan murteeffatte dabalamtee dhufuun malti jechuun himaneeran. Gabaasa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif dhiyaateef Daani'el Bariisoo Areerii Swiidin Stookholm irraa. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. biyyattii labsii kanatti hirkatanii namoota nagaa ajjeesuu, reebuu, hidhuu fi ukkaamsuu irratti bobba'anii jiran. Dhiheenya kana godina Arsii aanaa Digaluuf Xiijoo ganda Tulluu Qixxee keessatti komaandi poostiin namoota walga'ii walitti qabanii mariisisaa turan. Ijoon marii isaanii dargaggoota kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan dhiyeessaa jechuun wayitaa jiraatota doorsisaa turanitti jiraattonnis diddaa isaanii mul'isan. Kana booda namoonni 68 yakka tokko malee ukkaanfamanii achi buuteen isaanii wallaalamuu kan nuuf himan jiraataa aanaa Digaluuf Xiijooti. Qabiyyee gadhiisee badellee jira namni rakkoo guddaa fiira Tulluu Qixxee keessa. Nama 68 bakka isaan jiran hin beeknu komaandi poostitu wotaaddaratu yaa'ee qabee wotaaddaratu qabeetiin guuranii dabarsanii gara itti dhaban hin beeknu jaarsonni biyyaallee kan ilmoo keessan fidaa jedhaniitiin jedhanii isaanillee biyyaa badanii jiran rakkoo guddaa fiira Tulluu Qixxee keessa. Uummata sibsabaa yaasanii bakka sibsabaatitti ilmoo teessanutti kennaa asirii deebisnaa hin gorsinaa jedhanii akkasii sobanii irraa guuraniitiin
makiinaan dhaqanii deemanii. Akka isaan jedhanitti wayitaa miidhaan kun uummata nagaa mudataa jiru kanatti qaamni birmateef tokkos hin jiru. Komaandi poostiin halkan manneen namootaa cabsanii seenuun namoota nagaa ukkaamsuu fi reebuu akkasumas hidhaa jiran. Sababa kanaaf jiraattonni haala rakkisaa keessa jiraachuu dubbatan. Jiraattonni maal jedhan rakkoo guddaarra jiran. Halkan mana bulu namni boqqolloo keessatti badeetti raasatti bulan. Mana buluun hin jiru rakkoo guddaatu sikaa irra jira umman. Kan ijoollee qabanii dhiyeessuu dhabanii biyyaa badanii gara deeban hin beeknu. Akkana sikaa guddaatu jira tullugitti. Akka achi jiraannu waanti beeku malee maa wanni beeknu hin jiru. Haaluma wal fakkaatuun gareen komaandi poostii kun jiraattota aanaa muunessaa irratti rakkoo hamaa dhaqqabsiisaa jiran. Sababa hin jirre uumanii uummata nagaa reebuu fi manneen namootaa humnaan cabsanii seenuun jiraattota jalaa qabeenya saamaa jiraachuullee namni kun himan. Muunessaa komaandi poostiin kun gara makiina 3-4 ta'e gara bulchitoota kanatti shiftaatu caakkaa jira jedhanii isa kana odeessuu guddaatu jira. Eessoo ka shiftaa jira jedheetiin biyya saqaayaa jira biyyarra deemaniitiin manaa budhanii jaarsuuf tumani. Akkana rakkoo kanatti jira rakkoo guddaatu rakkoo yeroo waan inni malee kun hin beeku rakkoo guddaatu jira. Uummanni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan humnoota poolisii liyyuu haayiliin qabamanii hidhamaa jiraachuun himame. Tichaa guddataa dabalata qaba. Dhalataan ilma Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatu tokko akka dubbatetti yakka tokko malee humnoonni poolisii liyyuu haayil jedhaman dhiibbaa nurraan gahaa jiru jechuun dubbata. Warra liyyuu poolisii jedhaman warri sakattaatii mana Oromoonni jiran hunda deemanii sakattaatii. Shamarran lama amma hidhamanii jiru ganda duwwaa sagali. Allisanii dhuma Oromoo sababa afaan ta'aniif mana baasanii hidhamanii jiru. Tokko istuu neen jedhamti tokko immoo Magarsuu Maamadii jedhamti. Hojii humnaa hojjetanii jiraachaa jiru. Har'as kunoo iddoo hojii humnaa hojjennuu fi manneen jiraannu keessaa dirqamaan walitti nu qabuudhaan walga'iirra nu oolchani jechuun kan dubbatu namni nu dubbisne kun Oromummaa keenyaan miidhaan nurratti dhaqqabaa jira jedha. Har'a mataa isaayyuu humnaan nu yaasanii ganda duwwaa sagalitti uummata Oromoo kan ta'an hunda keenya iyyuu ani achiin ture humnaan duduqqisiisanii achiin geessanii humnumaan dhaabaa wajjin jirtu adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechaa jirtu of keessaa baasaatiin keessa jiruutiin jedhaatu yaani doorsisaa turan jechaadha bakka duwwaa sagalitti. Mootummaan wayyaanee warreen lixaa biratti maqaa ijaarsa dimokiraasii fi misoomaa jedhuun daldalu lammiilee nagaa sarbaatti jiru kana ofirraa galagalchuuf irree tokkoon dhaabbachuun qabsoo keenya finiinsuu qabna jechuunis dhaamee jira. Uummanni Oromoo qabsoo isaa jeeqaa fi yoo diina isaa kana ofirraa kuffisa malee rakkoon yoomillee nu dhaabbachuu danda'u. Amma gabrummaa jalaan ba'anii rakkoon kun waan dhaabbatan nutti hin fakkaatu. Kun osoo kanaan jiru magaalaa Jijjigaatti dhukkuba garaa kaasaa babal'atee jiruun lubbuun namootaa osoo darbaatti jiru gama mootummaa biyyattii bulchuun lubbuu lammiilee baraaruuf tarkaanfiiwwan fudhatamaatti jiran kan hin jirre ta'uun immoo itti aantummaa dhabuu mootummichaa agarsiisa jechuunis namni kun dubbateera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa gandoota adda addaa keessa namoonni 50 ol qabamanii bakka geessaman hin beekamne jedhu jiraattonni. Dargaggooti hedduunis qe'ee isaanii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiraachuun himame. Usmaan Ukkume gabaasa qaba. Onkololeessa 4 darbee aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Gaadullaa Dibbisaa irratti namoonni 12 yoo ajjeefaman ganda Jiddaarraa ammoo namoonni 10 ajjeefamuun isaanii kan dagatamu miti. Raayyaan ittisa biyyaa erga tarkaanfii ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwatanii kaasee ammas hidhaa geggeessaa jiran. Jiraataan aanaa Liiban Cuqqaalaa akka nuuf himanitti aanaa isaanii keessatti loltoota kanaan mirgi namoota nagaa sarbamuu erga jalqabee oolee bubbulee jira. Reebamuudhaan namoonni duuchaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuullee himan. Maali aanaa Liiban keessa jiru gaarummaan qabu. Rakkoo hamma du'aatitti bakka dirqama malee wannoon hin jiru mirgi hin jiru. Kun naannamee karaa hidhaa kun xiyyiidhaan rashanamu waan akkasiitu jira miidhaan baay'ee gara lachuu jira. Gandoota garaagaraa keessaa haga ammaatti namoonni 60 ol qabamanii kan hidhaman yoo ta'u ammas hidhuudhaaf namoota hedduu barbaadaa jiru jedhan. Namoonni quxuriin qabu kara nama 62 ta'u akkas kan hidhame mandara sadiirra Liiban Gaadullaa Dibbisaa jedhama akka mandaraatti jecha deebi'ee immoo Awwaaroo jedhama mandara sadeen kanarra naannoo nama 65 kan hidhame. Wayita ammaa duuchaan namoonni ukkaanfamanii hidhamaa kan jiran aanaa isaanii qofa osoo hin taane gandoota aanaalee biroo keessattis itti fufee jira jedhan. Namoonni bakka aanaan darraa hidhamaa jira aanaa Liiban Cuqqaalaa mandara Liiban Gaadullaa deebi'ee immoo akka aanaa Dugdaa Buraatitti illee namoonni hidhamaa jira bakka namoonni baay'ee garmalee dhadhaqqatanii hidhamaa jira namni miidhadhaaf. Gocha isaa kana jedhameen beekamin akkasumatti hidhaadhaan aananii hidhamaa jira namni. Mormii ji'a tokko duraa achitti geggeeffamee tureen wareegamni olaanaan jiraattota nagaarraa dhaqqabuun ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa duuchaan ajjeesuun hanqatee ammas mormii darbee sababeeffachuun meeshaa waraanaa qabdu hiikadhaa maqaa jedhuun uummata dararaa jiran. Sababni namoonni itti hidhamanii waa'een wannoon
Diddaawwan tokko hin ta'e beektaa diddaawwan dirjiitu irratti ta'e. Ija san immoo irraa dhufeetiin wal miidhaa wal keessa beekamee dhimma halkanii eenyu akka balleesse hin beekamu. Isarratti bakka deebi'ee lubbuun namaa guyyaa jimaataa hin bahee guyyaan lolli ta'e kaamisaa irraa qabee hagaa roobitirraa lubbuun nama maqaa akka mandara seenyaa sanitti jechaadha. Gaadulaa dubbisaati irratti nama 12 kan dhume. Akka isaan dubbatanitti labsii yeroo muddamaa dahoo taasifachuun loltoonni kun uummata nagaa goolaa jiru jedhan. Sababa kanaaf jiraattonni rakkoo hamaa keessa jiraachuu himanii oomisha walitti qabachuudhaafis haalli jiru ulfaataadha jedhan. Akkasumas sa'aatii murtaa'in ala deemuun dhoorgamee waan jiruuf qotee bultoonni hundi miidhamaa jiran. Sa'aatii murtaa'in alatti kan deemamu yoo taate kan nama eeggatu reebamuu fi hidhaadha. Kanneen qabamanii hidhaman ammoo mooraa leenjii waraana xollaa itti fudhatamuun mirgi namummaa isaanii loltootaan sarbamaa akka jirus dubbatan. Karaa biraatiin immoo uummanni amma yeroo ammaa kana mana isaatti gadi bu'ee sa'aatii 12 booda gadi ba'eetu ol deebi'uu hin danda'u. Yoo alatti argame sa'aatii 12 gubbaatti hin qabamee tumamee hidhamaa asii fuudhanii xollaayii bakkee adda addaatti mooraa waraanaa keessatti adagaa argisiisanii achitti siqaa isaa nyaachaa jira. Namoo horii dhumtillee yoo galgala ba'eetu alatti gadi ba'e horii barbaadu namni alatti gadi ba'u horiin sun bineensatu nyaata beektaa rakkoo gaadha rakkoo nama uummata kana dhaqqabaa jiru. Godina Arsii Aanaa Lemmuuf Bilbiloo magaalaa Sirbootti humnoonni waraanaa wayyaanee lammiilee hidhaa jiraachuun jiraattonni dubbatani. Tichaa guddataa dabalata qaba. Jiraataan magaalaa Sirboo Aanaa Leemuu fi Bilbiloo irraa yaada isaanii OMN'if qoodan akka jedhanitti humnoonni waraana wayyaanee labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun lammiilee nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu isaanii dubbatani. Sababni naannoo jiru haala suukanneessaadha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Naannoo Bilbiloo magaalaa Sirboo irraa kalee galagala sa'aatii tokkorraa maranii yoo hanga halkan keessa sa'aatii afurii nama tumaas ta'anii namoota tuman kana isaan kan jedhanii tumanii warroota karaa waaqatanii gadi bakka isaan jiran hima jechuudhaan tumanii. Erga labsiin yeroo muddamaa ba'e waraanni wayyaanee ifatti namoota hidhuuf reebuu haa jalqaban malee hidhaanis ta'e ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamuun isaa waggaa guutuudhaaf guyyoota muraasatu hafe jechuunis namni kun himaniiru. Haala amma jiruun jedhu namni kun egereen Oromiyaadhaas ta'e biyyittii gama siyaasaanis ta'e dinagdeen akkasumas hawaasummaan sadarkaa yaaddeessaarra jirti. Kanaaf immoo tokkummaa Oromummaa irratti hundaa'een biyya keessaa fi alatti cimsuun Oromiyaa walaboomsuun hedduu murteessaadha jechuunis dhaamaniiru. Sochiin warraaqsa qabsoo Oromoo bara kanaa kan inni eegale 12 bara 2015 godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii magaalaa Giincitti ta'us sochiin kun yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa bal'oo wal ga'uudhaan bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuuf aggaammii gaariirra kan jiru ta'us namoonni garaagaraa tilmaama isaanii ibsaatti jiru. Godina Arsii Aanaa Digaluuf Xiijjoo ganda Tulluu Qixxee keessa namoonni 60 ol qabamanii bakka hin beeknetti fudhatamuun himame. Aanaa Muuneessaa keessatti ammoo koomaandi poostiin namoota nagaa reebuu fi qabeenya saamuu irratti bobba'anii jiru jedhu. Ismaan Ukkumee gabaasa qaba. Erga labsiin yeroo muddamaa labsamee ifatti hojii irra oolee kaasee uummanni Oromoota duraa caala miidhamaa jira. Homaan waraana. Gara naannoo Jiddaatti immoo haga nama 10 kan dhume nama naannoo Jiddaatti irratti jechaadha. Kun irraan booda hidhaadha. Garafuun hin jira. Meeshaa seera qabu kun hin jira. Guyyaa irraa guyyatti namoonni funaanamanii hidhamaa jiraachuu nuuf himanii haga ammaatti namoonni kun bakki isaan geeffaman hin beekamu jedhan. Namoonni kan hidhaman guyyaa guyyaadhaan kan hidhaman kaleellee kan hidhamu hin jira kan kaleessallee hidhamee jira. Amma naannoo 7 waan irratti deemanii gara 7 guutan namoonni hidhamuu jalqaban guyyaa guyyaa funaanamee ta'uu hidhama barbaadame. Kun karaa Adulaala irratti hidhamaniif aanaa Dibandu Qaalatirratti aanaa Dibandu Qaalatirraa dammoo amma halkan fe'amanii karaan isaan fe'aman hin beekamu amma se'umaa maatiif gaafachuu hin danda'u karamitti akka fe'aman hin beekamu. Akka isaan jedhanitti wayita ammaa kana aanaan Liibaan Cuqaalaa rakkoo hamaadhaan haguugamtee jirti. Hidhaa fi doorsimni hamaan waan hammaatee jiruuf namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii baqachuudhaaf dirqamanii jiru. Qe'ee keessatti kan argaman dubartoota qofaadha. Isaanis loltoota gara jabeeyyii kanaan mirgi isaanii sarbamaa jira. Sababa namoonni dhiiraa qe'ee irraa baqataniif oomishni isaanii manca'aa jiraachuullee namni kun ibsan. Naannoo irratti rakkachaa jirra. Biyya keenya yeroo ammaa kana midhaan badeetti nyaatamaa jira. Bakka dhiirti badee biyyaa kanaaf badee hidhaatti nam'ee kanaaf immoo lubbuma irraa baqataa jira. Bakka nuuf hidhan jiranii badeetti allaattii nyaachaa jirti. Uummanni naannoo Somaalee dhaabbata warraaqsa haqaaf dimookiraasii naannoo Somaalee jedhu kibxata darbe biyya Siwiidin magaalaa Istaakholmitti hundaa'uusaa labsan. Kaayyoon dhaabbata kanaallee uummata naannoo Somaalee ijaaruun haqaaf dimookiraasiif qopheessuudha jedhu. Dabalata oduu kanaaf Daani'el Bariisoo Areeri.
Hayyoonni naannoo Somaalee biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan karaa iccitii ta'een uummata isaanii mariisisuun dhaabbata uummata naannoo Somaalee gara tokkotti fiduuni haqaa fi dimokiraasii fi isaan qopheessuu hundeeffataniirani. Hayyoonnii fi hooggantoonni dhaabbata Somaalee Region Justice and Democracy Movement warraaqsa haqaa fi dimokiraasii naannoo Somaalee jedhu biyyoota adda addaa irraa dhufanii biyya Sweden magaalaa Stookholmiitti ibsa gaazexeessitoota miidiyaa garaagaraatii sadaasa 7 bara 2016 kennaniin akka jedhanitti dhaabbata warraaqsa haqaa fi dimokiraasii naannoo Somaalee jedhu hundeessuu fi hojii yeroo dheeraa itti fudhatamee irratti hojjetamaa akka turee fi yeroo itti uummataaf beeksisan geennaa har'a miidiyaalee garaagaraa yaamuudhaan ibsa kennineerra jedhanii. Hoogganaan dhaabbata warraaqsa haqaa fi dimokiraasii naannoo Somaalee obbo Jamaal Diriyyee Kaliifaasaa taasisaniin akka jedhanitti hacuuccaa Itoophiyaa keessatti bara dheeraa sirnoota dhufaa darbaa hundaan uummata Somaalee irra gahaa ture irraa ka'uudhaan maanguddoowwan hayyoonni dubartoonnii fi dargaggoonni naannoo Somaalee biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan dhaabbata kana hundeessuu fi waggootaan lamaan darbaniif socho'aa akka turan himaneerani. Obbo Jamaal itti dabaluun illee akka himanitti dhaabbanni haarofni isaan hundeessan kun dimokiraasii haqa irratti hubannoo guddaa uumuu fi uummata naannoo Somaalee tokkoomsee dhiibbaa qaamolee biraatiin ala ummanni Somaalee waan fedhu qabatee uummattoota Itoophiyaa biraa waliin haqaa fi dimokiraasiif akka qabsaan cichee hojjeta jedhaniirani. Dhaabbanni keessan maqaa Ingiliziitiin Somaalee Region Justice Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin anabdii fiixeeti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Galeessaatti mormiin eegale barattoonni aanichaa otoo lammiileen keenya ajjeefamaa jiranii hin barannuu jechuun mormii dhageessisaatti jiru. Usmaan Ukkumee gabaasa qaba. Mormiilee waggaa tokko guutuu geggeeffamaa jiruuf aanaan Daandii akka adda dureetti kan yaadatamtudha. Mormiin uummata Oromoo kan bara dheeraaf adeemsifamaa ture sadaasa 12 bara 2015 aanaa Daandii magaalaa Ginciitti bifa cimaan finiinuun isaa ni yaadatama. Mormiin kun ammas magaalaa Gaalessaa keessatti bifa haaraan geggeeffamaa jira. Wayita labsiin yeroo muddamaa hojiirra ooluun uummanni nagaa yakka tokko malee itti ajjeefamuu fi hidhamaa jiru kanatti hin barannu jechuun kan barattoonni magaalaa Gaalessaa keessatti mormii geggeessaa jiran. Jiraataan magaalaa Gaalessaa akka jedhanitti guyyaa kaleessaa irraa jalqabee barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gaalessaa haala cimaan mormii isaanii itti fufan. Barattoonni mana barumsaa Gaalessaa guyyaa kaleessaa kaasaniitoo barumsa lammummaa fi Amaariffaan barannu jedhanii jeequmsi guddaan ka'eetoo yeroo ammaa rakkoo guddaatu jira. Amma alaabaa hin buusnu jedhanii hin baasnu jedhaniitoo itti mootummaa wajjin poolisii yookaan makalaakaa wajjin walitti bu'isa guddaatu siriyyuudhaas gubbaatti isuma sababeeffachuudhaaf barumsi erga adda citee guyyaa lama guuteera. Wayita uummanni Oromoo biyyuma isaarratti badii tokko malee hoomaa waraana biyyattiin ajjeefamuu fi hiraarfamaa jiru kanatti hin barannu jechuudhaan kan mormii isaanii geggeessan. Mormiitu geggeeffame barumsa Amaariffaa fi Fiizikii isa jedhamu hin barannu jedhan ijoolleen mana barumsaa akkasumas immoo lammii Oromoo dhumaa jiru maal isaanitti tolee alaabaa baasaniitu buusnaa hin baasnu jidduudhuma kanatti walitti bu'iinsi guddaan godhameetoo amma barattoonni baay'een hidhamanii jiru reebbamaniitu qabamanii hidhamanii jiru. Akka namni kun jedhanitti guyyaa kaleessaarraa jalqabee mormiin barattootaa kun karaa nagaatiin geggeeffamaa jira. Haa ta'u malee hoomaa waraana biyyattii naga uummatootaatti hin amannee barattoota kanarraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Reebuu, ukkaamsuu fi hidhuunis haalaan barattoota kanarratti raawwatamaa jira jedhan. Barattoonni guyyaa kaleessaa fi har'aa kana guurramanii garmalee hidhamaa jiru malee keessa guurramanii daandii galgala mana isaaniitiin qabamuu waggaa isaan mana barumsaatti galan qabamanii hidhamanii amma mana hidhaatti guurramaadha kan isaan jiran. Rakkoo akkanaati rakkoon uummata quunnamaa jiru manni barumsaa adda citeera kutaa 5 amma kutaa 8tti ijoolleen barumsa adda kutanii. Loltoonni kun barattoota harka qullaa mormitti jiran reebuu fi hidhaa jiraatanis barattoonni mormii isaanii irraa duubatti deebi'aa hin jiran. Wayita ammaa kana guutumatti adeemsi baruu barsiisuullee addaan citee jira. Karaa biraatiin ammoo haalli magaalaa Gaalessaa keessatti ammaan kana mul'ataa jiru hedduu yaaddessaa ta'uun ibsame magaalattii dhuunfatee kan jiru hoomaa waraana biyyattii qofaadha.